الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. سورة أفرفا أسي أوليدا سورة المسد مالي في جنان مكما تغفتي أسكي سجرا حبل من مسد وانجدو في ثم لرأف مقائد دوك أبدي سوران كني سورة تبت يدما سورة أبي لهب جدما وبسورة اللهب جدما أسمى كي سجرا maqaadhuma as keessaa fuudhee mogga'e jechuudha. Daa'imanii moggaafamni qur'aanaa kun jedhani jedhu wiirtuu bakka lubbuurra naannaa jedhan dubbii jajjabduurra naannaa jedhani moggaafamni qur'aanaa kuni inni qur'aana keessa jiru hundi jabaadha. Zaalikal kitaabu jaa rabbiin keenya jabaadha wanni gartee wa muhayminan alayhi garuu ergaa isaa keessatti wal caala qur'aanni jecha rabbuna kalaamu rabbul aalamiin ta'uu wajjiniini ergaa keessatti wal caala a'zamu suuraa jedhani faatihaan nabiin kanaaf gizee tokko tokko moggaamni qur'aanaa waan jabduurra yaa'aa jedhan qur'aanni kuni suuraan almasad kuni jalqaba suuraa makkatti bu'eeti qaayidaan suuraa kun tartiiba isaatti bu'ee lakkaa'amuu qaba amma suuraan kun suuraa ja'affaa irratti bu'ee jira. Eega suuraa faatihaatii bu'ee inna a'xaynaadhaan duraa jiru. Egaa akkana jechuun qur'aanni kuni baay'ee tokko qorannoo to'annoo innaa nahnu nazzalna dhikra wa innaa lahu lahaafidhuun. Sababumti min cinaayatillaahi rabbiin qur'aana kana sababaan ittiin tikfame Allah subhaanahu asbaaba godhe akka kanatti badadanii tolchanii barreessanii katabanii irraa maxxansanii qulqulleessanii kaa'u. Egaa wanni kana kaafnee maqaa qabdii jechuudha maqaa baay'ee. Sababni qur'aanni kun qur'aanni gizee garii gaafirraa ni bu'aa. Rakkoo argame adda addaarraa ni bu'aa. Bu'eetu ibsaa jechuudha. Sababni isaadhaa jedhu sababan nuzuul jedhama. Nabiin alayhi salaatu wassalaam فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وقاسدي دعوات أكساد عن جيساتوران نما أمانا ستنتي وقا أفرفا قافا قرتسين نيجدان ربين ملسي كيسمتو متى قريشي في روتاكي كانت ملسي جنان نبينا عليه الصلاة والسلام بانيتي تبأ الباني للبي للبان غنما كاني يا صباح جدان keessattuu manni arargee ni beeka tabbarra dhaabbatee lallaba manni arargee dur gaafa dur keessa turre akkana amman beeku akkasan aadaa agartee akkasiitu jira waan ta'eef rasuuli tabbarratti ol ba'anii wayyaa rakkoo ganamadhaa argamee natti birmadhaa jedhan jecha akkanaa kun yaa sabaaha jechuun jecha nama sodaachisuuti nama waamanii aduwwii rakkoo namatti argame ganamaan jennaan namootiin nabii biratti walitti qabaman alayhi salaatu wassalaam eenyu sagalee lallabu kun jedhanii wal gaafannaan Muhammadii jedhame. Aboo Muhammadin sobu rakkoo targame saadiqul amiin itti birmadhaa jedhan gartee qaayidaan namni gizee rakkoo kana miidhama kana sodaata hin fiige hattaa namni dhaquu dadhabe bakka san nama ergate jedhan. Jennaan nabiin alayhi salaatu wassalaam gaafa uummanni biratti wal geessee jettu gaafitti dhiyeessanii ammatu aduwwiin ganamaan isin marseera galgalaan isin marseera kunoo gamasiin ba'eera siniin jedhee maal jettu jennaan na dhugoomsitu moo dhugaadha jettu moo soba jettu jennaan lakki nuti takka soba sirraan beeynu dhugaadha jettu dhugaa dubbattaa jedhan beekartanii fungaa bakka faayidaatii beeki namni bakka faayidaa ofii naman didu jennaan rasuulli aduwwii kana caalu jira fa inni nadhiirun lakum bayna yaday azaabiin shadiid an utuu azaabni isinittiin dhufinan sodaadhaa azaaba rabbii ajaja rabbiitti bulaa jechuun isinitti ergame aduwwii jabaa ka horiin ilmoon waraanni namarraa deebisu hin jirrerraan isin sodaachisaafii jedhaniin jennaan Abuu Lahab la'natullaahi alayhi alihaadhaa jama'atanaa kanumaaf ganamaan nutti yiteenu waamte tabban lakaa aboo rabbi balaa sitta buusu jedhe boo rabbi balaa sitta buusu balaa rabbi sitta dabaluu ربي سلا بلاتي بوسيرا جناني الله سبحانه وتعالى رد عن النبي عليه الصلاة والسلام ارقم ربي الرادي بسي قرآن كان بوسي إنو ما أركا ولي الركوتيتي قويا كان قوتو ربي بلا ستة بوسو كان أمنانو يافتيه جناني
الله سبحانه وتعالى تبت يدا إجا أبي لهب مكانسا إني تكفى وسيلة رسولا يوكا أدير رسولات مكانسا عبد العزى ابن عبد المطلب ابن هاشم جدما نبي محمد عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد من أرتجل أميوا ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي إن كنيس عبد العزى ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي جدام أبا الرسولات في عليه الصلاة والسلام أبي لهب أبولا أجتشو كان إلمان عبد المطلب والرساس مو بالغار رسولات أروى بنت حرب جدامت بنت حرب بي ابن أمية كنيتها مقام قدنا أم جميل جدامت أكنا جتشون قرآن نكون ماتي رسول جبا نوكا ساقرتي جتشون قالتين كن حتى مناتي في بامناتي ورا رسول جبو غافا قرآن نكون قرتي بؤي قرأمو نبيني فعليه الصلاة والسلام أبي بكر نانو كعبا جلتاؤ تكا أركشي قوتو فدتي دفته رسول ركتودا ربين إجا شيكابي دفته أبت ربين إجا شيكابي رسول رد أبت يا أبي بكر مرنا قرتي رس محمد نعرف سجماتيك نعرف سجتون أجا أفاني سانا عرف سكان أكا كان الركتون دفه الكان الرافتون دفه جتل الكان رب الرافتو جناني يا أخي تكاتو غرتي نبي نمر رفسون بيكانو هو جدي نبي بكر وما تكو نمر رفسون بيكانو جنان يا أبي بكر أتنما أمنا ما داسي أمنا وتون أرجع غارون الركوتا جتتي غرقلتي مذمما أبينا ودينه قلينا جداديم مذمما جت محمد جتشو الرفما جت برا الرفما تشيدا دين جت دين سالي جبين جتت ولا لوك إن دفتا ديبي تجتشو أتبو دا نبينا عليه أبي بكر يا رجما ربي سنقر جناني أكملتنا أقرت ربي نجاسيك أبي نبينا عليه الصلاة والسلام يعصمك إنما إيجا أقرت جود أقرت أذان جزيتك تقول روما تفهمله إيجا سبب كناتي أبي لهبي رسول الرب تبلك ربي سي علاك جنانا كي جدو قرآني بسم الله الرحمن الرحيم تبت يا أبو ربين قرتي بلا تبوس تب جتون جون الهلاك والكسران أكنا جتون أبو ربي بلا ستبوس دعائي دا قرتيكم ربي بلا تبوس تبت ربي تبوس يدا أركا لمان أبي لهب أبا لهب سنة ربي بلا هبوس أركا لمان أبي لهب تبوس جتون اسمة ربي بلا هبوس جتون maal jechuun harka isaa dubbachuun isuma barbaadu isumatti rabbi balaa habuusuu jechuudha yookaan immoo harkumti Abii Lahab balaan ishii tabu jechuun irra guddaa namni wanni inni hojii hojjetuun harka kana lamaan bimaa kasabata aydiikum jedha Qur'aanni harka isaa kanatti rabbi balaa habuusu jedhu harka isaa kanatti balaan habuutu jedheeti watabba du'aa'iin itti qeebalame balaan itti bu'e jechuudha yookaan immoo tabbat balaan itti bu'eera. Yadaa harki lamaan Abii Lahab harka isaa lamaanitti balaan bu'eera. Akkana jechuun isumatti balaan bu'eera. Watabba rabbi balaatti buusu jechuudha. Du'aa'ii jedhu du'aa'itti kadhachuudha. Yookaan immoo bima'aan al-khabar lachuu himuudha rabbiin keenya. Tabbat balaan itti buute balaan ishiitti buute yadaa Abii Lahabiin harka Abbaa Lahabitti balaan buute halaakamte watabba itti bu'ee kun waan hin oolle itti bu'eera harki isaa hongogteetti sababa maalii sababa nabii rabbii baalgaara godhate nabii rabbii ergaadhaan rabbiin biraa dhufee jechuudha. Egaa irra guddaa wanni harki Quraana keessatti rabbiin harka kaasaa wanni harki kaatuu fi ilmi namaa kun irra guddaa harkumaan badii hojjeta jechuudha. Jedheeti rabbiin keenya. Balaatti bu'ee kana isarraa deebisuu hin danda'u. Ibidda jahannam isatti dhufu gartee isarraa deebisuu hin danda'u. Hojiin isaa qabeenyi isaa jechuu kaasa rabbiin keenya. Maa aghnaa isarraan deebisu. Maan kuni hiikaa lama qabdi. Tokkoffaan mormiidhaaf taati. Maa aghnaa isarraan deebisu.
عنه أبي لهب الرا ماله قبينيسا قبينين نمر رادال ماتير رادال فرر رادال إسر رانديبس وانتك وما كسب كان نجرقت يوكا أجتت نجدت لفأ فدت اللي إسر راواتك وندندأو أكبر ربين كينيا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ورّا كفر كان قبيني وانتك رانديبسو jechuudha. Horiin namni horii karaa lamaan argata jedha Qur'aan. Gaafat namarraa dhaaluu fi maatiirraa hojjechuu jechuudha. Takka ammoo maa aghnaa jechuun kun maa aghnaa mee maaluma isaa godhe istifaama inkaarii mee maaluma isaaf godhame mee maaluma sarraa deebisame anhu isarraa maaluhu qabeenyi isaa wamaa kasab horiin isaa inni carraaqee laffa'ee hojjatee fidate kun. وما كسب المون سامي مال ساقود المون قبا قبينيان قبا تايتان قبا كان نيجي يكون ما مال ساقود ودن دامي وتكسان قدو ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ما تكون بسان قد وما تك إساقود ودن دورين النتكورو كوني جا ربين جين كنافو سيصلى سين غناجة فول درت يصلى نسين يا ربين كي يصلى يدخل نسين نقل مال نارا إبدقل ذات إبدتينو لهب بالبلا قباك قبض يوكام ذات لهب قبا جباك قبض جيتشون بالبلا جيتشون الربا إبدا الرادي مكان نتكرافين قبا جيتشون ذات إبدتينو لهب قبا جباك قبض سن ganaa galee achi keessatti gubataa jechuudha. Takka immoo sayasla ganaa gubata. Salaa jechuun gubachuudha. Naaraan ibiddaan. Zaata ibiddattiinu lahabin gubaa jabaa akka qabduun ganaa gubata. Ma'anuma yadkhuluuti jechuudha. Ganaa gubata. Gaafa sana ibiddi gartee namoonni horiinsaa qabeenyisaa isarraa deebisuun danda'u gartee kuma rabbiin keenya horiin nama yawma laa yanfa'u maalun walaa banuun إلا من أتى الله بقلب سليم قلب أهل السنة والجماعة يوتا إمالي كإبدات جدوسان إيجا ما يجو سببا بديسا إبدا سينو جرا غنا غبتا جيجو حتى جول مكان قدناتي إبدا لتوك إبدي لهب جدام إني أبي لهب جدام ملكي ساتيو أدي دي مني قوفا من أجران أبي لهب كن كناب أبا دي منا أبو الحمر جيجو ديمنا غرتي سما كان كينيا كناميتي الدنيا أرمني أديتاتي كيسان ديمتو كانك أبا نما أدي إيرا جدان إني كناب أبي لهب جدام إبدين نقالوا لي لهب تقوال غالي غرتي جيجو أغرتني جرا كينيا أچر راكايتي مالي ساكو فجدا آتي مناسا اللي بدو كساتي جدت وامرأته آتي منا إسا اللي جد eenyu jenne maqaan ishii guddinaa ummi jamiil maqaa maatiin itti baase immoo arwa abbaansi umayyaa bin harb ana shariifa ani kala nama guddaa gosaanis guddaa qabeenyaanis guddaa jettee fokkorti maal jedha rabbiin keenya wamra'atuhu haadha manaa isaa jedha wazawjatuhu in jedhu quraanni kana guyyaa biraanis nitti hima quraanni imra'a zawja jedheetu kaasa ماليف غرغر كاب فكيدا نبي الله لوط كيست عليه السلام نوح كيست وامرأته جدا غرتي كانتا تحت وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط واي عزيز مسرا كيست امرأة جدا غراغر ما تقوي كبا سنغيا برات دفنا وامرأته آتمنا يسال إشين أجنسي حمالتا غورتو دجا حمالتا بدت غورتي في الدجا الحطب قرآن جتشو مرادين الحطب أي شوك جتشو مكا قريك أبو بدت غورتي في الدجا الكن كرانا بي كيسا كيسا نبينا عليه الصلاة والسلام أبي لهبين أولاتا أمنان الكن كاني أولا جرار دربني مسجد الحرام رفني ليلي صلاة أجتغرتي صلاة الكن كاني ديمو نبينا عليه الصلاة والسلام guyyaa qoree yookaan qoraatti guurteeti halkan dhuftee karaa rafa caafti kara sulli waraanaman akka miilli isaanii gartee waraanamu azaagooti hatta
nabiin alayhi salaatu wassalaam bakkeetti ollaa gara mana jaraatti distiin gartee ittoo wanni tokko tokko godhama wayitti darbu achas rasuula cinqu ummata rasuula cinqaa ture ummanni kun jechuudha. Kanaafi hattaa jedha rabbiin keenya wamra'atuhu aatimana ishii isa hammaalata ni baatti jedha alhaxab qoraan baadhattee guurtee fiddee karaa rasuulaa irratti facaaftii jedha. Ishiin illee ganaa ibidda seentii jedha. Kun tafsiira tokko. Tafsiira lammadaa mu'ammas ishiin guyyaa namiimummaa ganda keessa olte rasuula namatti dirti. Halkan qoraattii jala dhaabti. Kanaaf tafsiira lama qaba. Wamra'atuhu aatimana isaa jaa rabbiin keenya hammaalata baadhattee deemti jedha alhaxab qoraan jahannam. Akkana jechuun alhaxab jechuun hammaalataan muraadiin namiimummaadhaan deemti. Hammaalata baadhattee deemti alhaxab annamiima. Namiimummaa ganda keessa deemtee nama walitti dirtii jedha. Walitti maali akkuma mukki ibidda qabsiisu namiimummaa kanaan dhattee ibidda qabsiiftee ganda ollaa biyya rasuulatti natti gidduu namaa adda balleessitii jedha. Kanaaf hammaalata jechuun gaafa sana baadhattee deemte jechuun ittiin deemti alhaxab namiimummaadhaan deemti. Wanni rabbiin namiimaa haxaba jedheef balaa qabsiisaa. Lama sadaffaa wamra'atuhu aatimana isaadha hammaalata baadhattee deemti alhaxab badiidhumaan deemti jedhe rabbi. Badiidhaan deemti. Ganda keessa yoo deemte badii, manatti galte badii, wanni siin hojjattu guutuutti badiidhaa jedha. Maaliif badiidhaan qoraani jedhe jennaani badii hojjachuun ibidda namatti qabsiisa. Akkuma qoraan yookaan mukki ibidda qabsiisuu jedha. Ishiin kun jaa rabbiin keenya ibidda galti. Gaafa ibidda galte jedha. Yawmal qiyaamaa ibidda keessatti dabalata qixaaxaa qabdi jedha. Fiijii dihaa morma siitti kaa'ama jedha rabbiin keenya. Ibidda keessatti habluun finyoon haanni jechuudha. Haadatu mormatti kaa'ama. Ibidda keessatti mimmasad foo'aa jabaa ka foo'ame. Haada foo'aa jabaa ka foo'ame jechuudha. Dhahaa jabaa ka dhaame aanni kun. Haada jabaa isaatu morma siitti kaa'amee haanni beekaa gaafa furdaa ta'ee foo'amiinsa jabaa foo'ame innumtu mataansaa nama dhukkubsa. Inni kun immoo haada jahannam ibidda jahannam irraa godhame. Haanni kun mormatti kaa'ameeti ibidda keessa harkifamti. Ibidda keessatti ittiin xinneeffamti jedha rabbiin keenya. Haanni kun itti kaa'amuuni jazaa hojiisiiti. Ittiin xinneeffamti gartee jechuudha. Maaliif jennaan Sa'iid ibn al-Musayyab akki jedhu ishiin kuni waan dubartiin mormatti keeyatu kana warqii bareedaasaa kagatiinsaa ol ka'aa mormatti uffattee deemti. Zamana jaraa warqiitu jira jedhan dubartii ayyama magarteedha waan ta'eef. Gaawaa shiriyaan haasofnu waa'ee kaafiraatii jarri. Gaafa kana akki jette wallahi warqii kana gurgureetan warqii guddaa kana birrii guddaatti gurgureen Muhammadiin kuffisaa diin kanan kuffisa jettee ofirraa baaftee gurgurtee balgaarummaa rasuulaatti fitte jedhan. Kanaaf jazaa'isi kamaa tadiinu tudaani. Allah subhanahu wa ta'ala finyoo jahannam ibiddarraa tolfame mormasii keessatti kaa'e rabbiin ishii xiqqeesse. Ammallee ni fokkorti jedhan. Ana shariifa annama guddaa intala nama guddaati namni nu ga'u jira. Binta shariifa intala shariifaati gaa zuq innaka akkuma rabbiin keenya bijaaliin jedhe. Anta al-aziizul kariim shariifaami kunooti gaa shariifni kan kee jechuu rabbiin ishii xinneesse jechuu. Nama gartee rasuula rabbii xinneesse hunda rabbiin innaa kafaynaa kalmustahzi'iin jedha jechuudha. Ijoolleedha akka galuu gaa shasharii kana dhiisetan ibaaraa tokkitti irra gadi bu'aa amma quraanni gaggabaabbatee jirutti tabbat jedha rabbiin keenya. Badde jedha. Halaakamte jedha. Balaan itti bu'e jedha. Yadaa harka lamaan abbaa Lahab san. Abdal Uzzaa ibni Abdul Muttalib sanitti. Watab itti bu'e balaan jedha rabbiin keenya. Yookaan immoo du'aa'iidha. Tabbati rabbi balaatta buusu jedhaa kadhaa jechuudha. Maa aghnaa isarraa ka deebisun taane anuhu isarraa maaluhu horiinsaa
kan inni namarraa dhaale wamaa kasab kan inni ofii hojjatee fidellee ilmoon isaallee wata ka isaan goone sayaslaa ganaa seena naaran ibidda zaata ibiddattiinu lahab owwa jabaa ka qabdu akkasuma wamra'atuhu haati manaasallee hammalatal haxab qoraan guurte qoraattii qoree guurte karaa rasuulaarra keessu namiimummaan ganda keessa ka deemtu waan badii malee gaarii kan hin hojjanne ishiin dabalata ibidda keessattuu fi jiidiha lumma ishiitti yookaan morma ishii keessatti hablun finyootu haadatu kaa'ama mimmasad haada jabaa ibidda jahannamirraa fo'ametu itti kaayame ittiin ibidda keessatti xinneeffamti xiqqeeffamti kun immoo jazaa hojii ishiitii jedheet rabbiin keenya ibseeti ka itti aanu immoo suuratan nasr suuratan nasriidha jechuudha suuratan nasriinis sababa qaba yusamma suuratan nasr suurat idhaa jaa'a nasrullahi wal fath ni jedhama suurata tawdii' suuraa dhaammannaa jechuudha rasuulatti dhaammatame ishiin kuni suuraa madiinatti buute ijoollee suuraa eega rasuulli madiina galanii inumaahu rasuulli madiina galuu keessattuu gaafa rasuulli khaybararraa deebi'an lola khaybaraa warra jedhu jira bara 7 jechuudha warra moolakkii hajjatal wadaa'ii ayyaama tashriik keessa bu'ee jedhutu jira warra moolakkii gaafa rasuulli Hunaynirraa deebi'uu jedhutu jira kanarraa caalaan isa kamii qur'aanni utuu rasuulli makkaan hin cabsin bu'e inumaa isa khaybara jedhuturra dhihaata isa turra wayyaadha maaliif jennaan gaafa rabbiin nasrii si gonfachiise makkaan cabsitee of jala galchite addunyaan bitti arabaa kun yaatee harka kennite ibaadaa jabeessi jedhe rabbiin nabiidhaan akkana jechuun maal jechuu fathii makkaatiin dura gaafa usuusaan khaybararraa deebi'anuuti milikkita wayi rabbiin rasuulaa kaa'ee jechuudha milikkita rabbiin rasuulaa kaa'e milikkinni maalinni makka cabnaan arabni dur dhufne amanuu diddee teessu kun dhufte harka kenninaan gara aakhiraatiif qophaa'e jechuu rabbiin kaa'e gartee jechuudha kanaafi utuu fathii makkaatiin dura gaafa rasuulli khaybararraa deebi'anu bara 7 jechuudha egaa akkuma ammas ni kaase gaafa suuraan kun gartee buutee makkaan cabsanii jedhanu nabii Faaxumaa waammatanii alayhi salaatu wassalaam Faaxumaatti dhaamsa dhaammataniiti maal jedhan quraanni kuni rabbiin natti beeksiseera ajalli kiyya booda kanaatii dhihaateera annan du'aa sabari jennaani haati keenya Faaxumaan bu'anii dhiisuu didan jennaan rasuulli ofitti qabaniiti namni maatii kiyya keessaa natti aanee qabrii dhufu natti dhufu si'ii jennaan kolfan amma nuti du'a sodaannaami sababa hojii keenya haati keenya maali Faaxumaan kolfan gartee jechuudha gammadanii rasuula faana aakhiraa dhaqu egaa suuraan kuni suuraa milikkitaa guyyaan qaxaroon rasuulaa gara dhumaatti jira jechuu kennuudha maal jedha rabbiin keenya bismillahir rahmaanir rahiim idhaa gaafa jaa'a dhufe yaa rabbiin keenya maaltu nasrullah injifannoo rabbiin isiniif kenne guyyaan saa gaafa injifannoon kennamee jira joon garuu guyyaa malee dhufu kallaa lammaa yaqdima amara kennaan rabbiin kenne kun guyyaa eeggatee saatii eeggatee dhufa gaafa dhufe injifannoon rabbiin isinii kenne warra makkaanii injifattu jechuun gaafa dhufe injifannoo argattan wal fathu cabsitanii irra aansitan wal fath cabsuudha makkaan cabsu bantan jechuu makkaan isinirraa cufamtee jirtu kan makkaan isin dura dhaabbattee jirtu kan bantanii galtanii yaa rabbiin keenya gizee akkanatti makkaan seentanii makka akka keessan jala seennaan immoo arabni bakka jirtu baadiyyaa hundarraa yaa'ee dhufe wara'aytan naasa
namooti biyya Arabaa kana baadiyyaa Arabaa kana namooti agarte jedha rabbiin keenya ra'ayta ija keetiin agarte annaasa namooti dhufanii diinal islaam kana fudhatanu yadkhuluuna diinal islaam kana dhufanii fudhatanu itti galanu itti seenanu agarte fi diinillah amantaa islaamaa kanatti afwaajan gareedhaan duraan utuu makkan cabini tokko lama malee namni baay'een hin deemu. Amma afwaajan hogga jedhu garee gareedhaan gartee jechuudha. Namooti baay'ee ta'anii ganda guutuu dhufaa ture. Dhufanii diinii kana seenuutti diinii kana sirraa fudhachuu sitti amanuu baay'inaan namoonni murnaan yaa'anii sitti dhufuu gaafa agarte jaa rabbiin keenya. Fasabbih bareechi rabbi qulqulleessi jechuudha. Duraanutti jiru rasuul. Fasabbih bareechi rabbi qulqulleessi. Bihamdi rabbik faaruu rabbii dabaluu wajjin. Faaruus dabale bareechi rabbi faarsa. حمديني الثناء على الله ربي فارسود التسبيح التنزيه ربي كل ليسود إنما واستغفره بريتشي أرارما قرتي كدت رب الرّ إنه ربي كان تأجرا توابا بريتشي توبان مرافود ربين نمرافود توابا جتون بريتشي توبان ما نمراكي بلا جتون كنا جتون قرآنا Arabatu yudur maal jettee keessa gaafa nabiin alayhi salaatu wassalaam makka keessaa ergamanii Qurayshiin wal falammii geggeessanu maal jettee arabni namni makkaan kana injifatee qabatu nama dhugaa ta'e malee sobaan hin injifatu Qurayshii yoo dhuguma dhugaa taate Muhammadiin ni injifatti akkuma dur Qurayshiitti bullu yoo immoo Muhammad dhuguma nabiyyi rabbii ta'e Qurayshiin injifata marka harkasaa jala galti. Gaafa makka harkasaa jala galteeyyuu dhannee amanna jedhanii arabni naannoo baadiyyaa kun didan. Mee nama makka jala oolte tamanna jedhanii. Gaafa rabbiin keenya harka rasuulaa jala galchu gosa gosaan 150 biyyi yaa'ee dhufee rasuulatti amani. Kanaaf rabbiin keenya wara'ayta naasa yadkhuluun. Hammati makkaan cabsitu eegaa jiru. Gaafati makkaan cabsitee harka kee jala galee jennaan wara'ayta naasa nama agarte yaa'anii ka dhufanu ati gaafa kana qophaa'i yaa rabbiin keenya. Akkana jechuun rasuul islumaa qophiirra jiru ibaadaa dabaladhu jechuudha. Amma gaa tafarraq liliqaa'i rabbihi. Kanaafi Nawawiini kitaaba isaa Riyaadus Saalihinaa keessatti baabu izdiyaadil khayrii jedha. Maal jedha? Khayrii dabalachuu jedha. Eessatti? Gaafa umriin namaa achi deeme. Umriin gara 30-40 achi siqee lakki jabaadhu khayrii dabaladhu ati gara qabriitti deemaa jirta. Daddabaladhu jechuufidha. Akkana jechuun rabbii nabii keenya amma gaati kana faa fidata ayata kana. Amma ergaa ergamteef kaayoo ergamteef guutteetta saniin booda hamma umrii keetii afte qophaa'i. Kanarraa kan ka'e rasuulli booda Qur'aanni kun bu'e. ركوع كيستيس الرجودة سجودة كيستيس سبحانك اللهم ربنا وبحمدك فاغفر لي سبحانك اللهم وبحمدك فاغفر لي بايس هاتكين عائشان رضي الله أرضى عنها قافة منيتي رسول ربي كان يتأول القرآن قرآن هيك هجت قرآن التجت ربي فسبح بحمد ربك واستغفره جنان سبحانك اللهم وبحمدك فاغفر لي فدة الرسول كان جتون من القرآن ربي توجتشو قبا جتشو إجا قصة ويقبا 6 آية نكوني قافتوكو عبد الله بن عباس دائما والقايوام أمتا وجين عمر صدر كاسا بيكا أمني والربا دريتي أفني وجنين قافتان عبد الله تفتنيتي إن بيكا نقيماسا أبونو تس إجولي كناك أمنا إجولي نوجين تيسيسا عمر jedhanii aasawan Umar guyyaa sanitti dhiiseeti guyyaa bira ammas walgayii waame Abdullah ibn Abbas waame Abdullah ibn Abbas Umar gaafa inni natti ergu isa dheengadda jarri natti dallanan sadarkaa kiyya mul'isuuf jechuun beeke jedhe waamamee gaafa dhaqu walgayiin gaafa walgaamee taa'amu Umar ummata waameeti
ما إذا جاء نصر الله والفتح جتشوني كايونيسا إرجانيسا قدان مالني جدان جنان من لا فاكاي ما ربين كينيا غاف ربين نصري سني كن نمني بلنان ديني قد فسبي ذكري بايسا تسبيح بايسا استغفار بايسا جتشونا جداني فسران رغم تفسير كجتشاتس كانوا غرو كايون جناني عبد الله بن عباس أكجر فسران كانتي أكجر هيكان كانتي هيتا جناني لكي أنا كانتي نيكو جدين أكم ريغربا مجا جدين جناني وذلك علامة أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم رب واسدي أستيوكا ولما قدو رسولا ملكتا قد غافا إنجي فنو مكرتي قلميسيتي غافا ورّي عرباكو ياتي افتي أركا كنتي ستي أمنتي قبائي دنيا را قبائي ديما جرتا جتشودا ملكتا قيا الرسول عليه الصلاة والسلام إهاتشوتي جناني عبد الله عمر بن الخطاب والله ينس كان ملكا نمبيكم كابو كانوا منبيكا جديد صدر كاسا أغر سيسي إلما قاولنا كان كاسف كايون قرآن كان علامة ملكتا فقرتني عمر الرسول قبابتشو إهاتشو غر آخرات تديمو كنّي جتشورا إيجان الرانو تمال جتشورا فودان نوتي ذكري بايسو عبادة بايسو نمني كعمري ساتش ديموني آخرات قبّا أديمو جتشورا كانوا كنّي كناب إذا جاء غافة في نصر الله إنجفن ربي والفتح مكان أفستني قلتن ورأيت الناس نموتي أغرت يدخلون في دين الله دين ربي ترفني سينا أفواجا باينا جمعا مرنا غري غرين غسان بيا والكاسني فسبح بريك ربي كل كلس بحمد ربك فار ربي دبلو وجن ربي كل فارسو وجن واستغفره أرارما كان كبريك كددو أغرت أرارمني صدركات مؤمنا صفة مؤمن توتاتي إنه ربي كان تأجرا توابا بريك توبا نمرت ديبي أغرت جديتي egaa fuula kana olumaan isinii buuta quraanii gaggabaabaa gaafa nuti dhaabbannu jira suuraa alkaafiruunaa kanatti man dabala daqiiqatti haftee suurat alkaafiruun inni kunis sababan nuzuulii qaba joolle tarii ayata kana suuraa kana boriifin bulfadhaa wayi qaba maaliif wayi qabaa jennaan yoo rabbi jedhee warra amma kottaa diliddili warri gartee bu'aan warri gartee sunnaarran jirree maal jedhu kottaa diriddirii galla diriddirii walitti nu naqaniiti aqiidaarraan legannu buusaa jiru arabni makkaa dheengadda rasuulaan kottu diriddirii galla kottu walii galleeti waliin bullaa waliin deemnaa jedhanii hinga gaafiidhaafan isinii dhiisaa boriin irra dhufa bi'iznillaahi waan amma keessa jirru waliin laaqamnee jirru walii gallee walii galtummaa waan walii nu galchin irratti walii galla jedhaa jirru kana boriin bal'inaan irra dhufaa وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إن شاء الله تعالى مي يو أما درب الراقة في كباتن